Mee viidiyoo achiisan cufaa jool. Laayivii jirta ta'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakkuma hunda jirtan. Gorsa gabaabduu Oromoota magaalaa lakkuu keessa jiranii fi Oromiyaa bakka lachiifuu gorsa qaba. Guyyaa har'aa sagantaa qabadheen ture dhufuu hin dandeenye sababa addaatiif. Kanaaf sheer godhaa warra biyya keessaatiif gara biraatiin ammallee ijoollee aktiivist ofiin jedhan yookiin ammootu warra laayivii bahanii viidiyoo garagaraa dalaganii fi karoora mootummaan viidiyoo ijoolleen dalagdu sana wajjiin wal qabsiisee irratti hojjetaa jiru. Warri laayivii bahu akkamitti akka hojjechuu qabuu fi waan har'a taatee magaalaa lakkuu keessatti raawwatame wajjiin wal qabatee ammoo uummanni Oromoo magaalaa lakkuu yookiin ammoo Minisootaa keessa jiran maalidha? Wanta irraa gorfamnu maali ka jedhu sirritti xiqqoo irraa haasofnaa. Kanaaf sheer godhaa warri addunyaallee Ameerikaan biyya dimokiraasiiti yeroo jedhan yeroo hunda biyya dimokiraasiitii miti yeroo garagaraatti ammas haalli uummata Oromoo qofa osoo hin taane sababa gurraacha ta'uu kennaatiin yookiin ammootu bifti kenna gurraacha'uu irraa kan ka'e maal akka nurra gahaa jiru addunyaan har'a viidiyoo magaalaa Minneapolis keessatti waan ta'e sana warri agartani hedduu kan nama gaddisiise hedduu keessattuu namni Ameerikaa hin beekne Ameerikaan jibbisiise illee Ameerikaan tan hawwanii miti akkana taanaan hanga jedhamu irraa namoonni akka gaan argaa jirra. Kanaaf mee waan kanarraallee wal gorsuun maatiin hubannoo kennuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf mee sheer godhaa affeeraatii waan har'a Minneapolis ta'e kanarratti illee akkamitti Oromoon waan kana handil gochuu danda'a. Wantichi viidiyoon kuni viidiyoo akka maleedhaan sa'aatii jalqabarraa hanga dhumaatitti yoo laaltanii jiraattan carraa san argattanii akka malee kan nama gaddisiisu akka malee kan nama boochisu akka malee kan namatti dhagahamu gara biraatiin ammallee yoo warra biyya keenyaa ilaaltan akkuma saniin gaggeeffamaa kan jiru ta'uu san. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaadha. Kanaaf waan kanarraa dubbannaa. Wanti kun saba keenyaaf keessattuu ijoollee Oromootiif keessattuu dargaggeessa lafaan dhufaa jiruuf barumsa guddaa ta'uu waan qabu waan irraa barachuu danda'uu qabnu communitiin illee I'm sure that communitiin illee waan akkanaa kana yeroo galteen akkanaa qeetante keessa galtu waan amma dura nurra gahaa ture sana wal bira qabnee yoo ilaalle maal garam deemaa jirra kan jedhu irraa dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf yeroo keessan hin fudhadhu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri assalaamu alaikum naan jettan biyyarraa fi biyya alaa keessaallee asirratti argaa firoottan koo even ka biyya keessaa hiriyoota kan koofaa asirratti argaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'ee ammallee Eid Mubaarak warra carraa argannee waliin arginii fi bagattiin isin gahe. Magaalaa Minneapolis keessatti maaltu ta'eedha sa'aatii gara 17 moo akkana dura poolisoonni magaalaa Minneapolis nama gurraacha irratti bifa suukanneessaa ta'e bifa ilma namaa irraa hin eeggamneen bifa silaa ilmi namaa ittiin adabamuu hin qabneen nama adabanii ajjeesaniiru. Morma isaa irra ejjetanii asirra ejjetanii irra ejjetanii jalqabarraa hanga dhumaatitti viidiyoo sana namni ilaale dhugaa dubbachuuf yoo taate hedduu suukanneessaadha. Hedduu suukanneessaadha. Hedduu gurraacha ta'uu kan kee of si jibbisiisa. Hedduu mataan si dhukkuba yaa ilmaan Oromoodha. Kanaaf dubbii kana Oromoon magaalaa kana jirru akkamitti ilaalla akkam taanaa kan jedhu sirritti beekuun
ijoollee qabna, dargaggeessa qabna. Dargaggeessi keenya ammootu yeroo ammaan tanaa akka tasaa ta'ee poolisaan wal afoo dhufuu danda'a. Maal godhuu qaba? Ammas taanaan gosummaan shanyummaan akka hin dhabamne adiidhaan adii kuni yakka inni dalage hin jiru. Namni tokko yoo yakka dalage dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yakka yoo namni dalage erga harka namaa jalatti kufee silaa namoonni sun gocha sana gochuu hin qaban osoo namichi kun iyyu, osoo namichi kun booyu, osoo namichi kun madhatu akka horii jechuudha. Akka horii waraanamee osoo madhatu namni kun akka du'u godhame. Kuni ilmaan Oromoo hundaaf ummata baqataa biyya Western countries jedhamu kana keessa jirruuf barumsa guddaadha. Kanaaf Oromoo warroonni biyya alaa jirtan of eeggannoo cimaa godha. Yeroon kun yeroo kana keessatti ilmi namaa kana jaarraa 21ffaa keessatti Ameerikaa keessatti magaalaa Minneapolis magaalaa silaa shanyummaadhaan nama dhiibuun racist point inni jedhamu kun ummanni keessa wal makamee fi silaa baay'ee xiqqaadhaa bakka jedhamu irratti gochi kun raawwatamuun dhugaa dubbachuuf yoo taate ummata gurraacha baqataa keessattuu musliima magaalaa kana keessa jiraatu hedduu namatti dhagahama. Hedduu namatti dhagahama. Hedduus nama gaddisiisa. Kanaaf gorfama yaa ilmaan Oromoo ijoolleen keessan yoo akka tasaa poolisni itti dhufe yoo akka tasaa poolisni dhaabe akka tasaa waan jarri barbaadu yoo danda'an yeroo sanatti karaa nagahaatiin osoo humni hamaan isaan irra hin gahin osoo dhayaan isaan irra hin gahin osoo darbanii lafaan hin gahin waan fixachuu qaban karaa nagahaatiin akka fixatan afaan gaarii poolisootatti akka deebisan waan hamtuun ilmaan Oromoodhaa ummata kanatti akka hin deebisne yoo isaan gaafii gaafatan karaa seera qabeessaan ija hamtuudhaan osoo ummata kana hin laalle karaa seera qabeessa ta'een deebii isaanii deebisuu akka barbaachisu yoo danda'amee hiriyaa waliin jiraatan anytime yeroo poolisni isin dhaabu viidiyoo keessan on akka gootan viidiyoo bilbila keessanii seelfoona keessanii every single time makiinaa irratti makiinaa akka hidhamu godha sana booda kophaa keessanillee jiraannan anytime yeroo poolisni isin dhufu bilbila keessan on godha. At least yoo viidiyoon sun karaa irraallee dabee piikcharii keessan waan isin irratti raawwatamu arguullee yoo baatame sagaleen keessan ka isin iyyitan ka isin dubbattan ka isin sagalee addaa dhageessistan dhagahamuu mala. Dhagahamuu mala. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u viidiyichi hedduu nama dhukkubsa. Dhugaa isin himuuf yoo taate osoo viidiyoo san bira jiraadhe osoo meeshaa harkaa qabaadhe ani poolisoota sana hin dhiisaa yoo jette nama gara jabeessa yoo taate qofa dhiisuu dandeetta. Dhugaa walii himuudhaaf hedduu nama hammeessa, hedduu nama rifachiisa, hedduu garaa nama guba viidiyoon sun. Hedduu garaa nama guba. Ani agarre ani hammeenya akkasii osoo ummanni bira dhaabbatee laayivii waraabaa ittiyyu nama kan irraa ka'i osoo jedhaniin irraa ka'uu didanii bifa sanaan nama sana lubbuu isaa baasuu jechuun ilma mucaa baabbileetti gorra'ame ka baabbileeni gorra'an baabbilee gorra'anii waraabessaa kennanii fi inni magaalaa Minneapolis dalagame garaagarummaa hin qaban. Garaagarummaa takka illee hin qaban. Inni asii gurraacha ta'uudhaan inni biyyaa Oromoo ta'uudhaan qabsaawaa ta'uudhaan dhumate bakka kanumoonti biraa garaagarummaan biraan jiru. Kanaaf namoonni biyya garaagaraa keessa jirtan warroonni viidiyoo sana agartanii Ameerikaa waan kana qabdii jettanii hedduu rifattan nuuf gala. Osoo saba biyya naa qabaachuu baattanii osoo magaalaan Minnesota yookiin isteenni Minnesota magaalaan lakkuu kun Oromiyaa xiqqoo kan hin jedhamne taate lafa isin hin beekne taate achitti illee rifattan hanga amma isin dhagame isinitti hin dhaga'u. Lammii asii qabdaniif fira asii qabdaniif warri biyyarraa biyyoota garaagaraa irraa rifattan hedduu dhugamatti kan nama rifachiisu dhugamatti kan nama gaddisiisu. Viidiyoo daqiiqaa 10 jalqabaa sana namni arge dhugaa dubbachuuf yoo taate hirribni nama hin fudhatu. Garatu nama rifata, nama booya, uf qabuu hin danda'amu. Uf qabuun nama ulfaata. Ani viidiyoo sana daqiiqaa 10 duraa sana yeroo jalqabatti akka argeen dhugaa dubbachuuf yoo taate osoo bira jiraadhee ani maal godhaa gaafii jedhu nama kaasa. Poolisoota sana ni dhiistamoo hin dhiistuu gaafii jedhu si kaasa. Namni tokko osoo rasaasa bira qawwee harkaa qabaatee iddoo sana jiraate poolisa irratti harkaa fi akkamii fudhataa si agarsiisa. Because gara jabeenyaan ilma namaa akkasi ajjeesuun boru ganama har'a
har'a gurraacha boru ganama atillee oromoon bifti kan kee gurraachaan garaagarummaa hin qabne baqataa biyya kana keessa jiraattu galteen akkanaa kun sirra gahuu akka danda'u tokkoma akkuma oromoon biyya isaa keessatti akkuma tasaa akkuma agartan gorra'amee waraabessi nyaachifamaa jiru biyya kana illee dhufnu gurraachi sadarkaa san keessa jira. Sadarkaan oromoon biyya isaa keessatti jiruu fi gurraachi biyya kana keessatti itti jiru almost wal qixa. Garuu yeroo baay'ee viidiyoon akka amma har'a bahee kun dafee gadi waan hin baaneef hin beekamu. Amma dura warri Ameerikaa keessa jiru ni beekna. Nama makiinaa keessa taa'u poolisa namicha karaa nagaatiin seeraan dhaabate rasaasaan dhaanii qawwee natti fudhatee jechuun jira. Gurraachi wanti ittiin sodaatamu qawwee qabaa jedhanii sodaatan. Sababni isaa self defense maqaa jedhamuun namni gurraachi faranjiin biyya kanaa yeroo baay'ee nama gurraacha nama biyya kanaa irratti miidhaa gaggeessu. Kanaaf yaa Oromoo, yaa ilmaan Oromoo magaalaa yookiin biyya faranjii keessa jirtan. Silaa kan biyya Arabaa beekamaadha. Biyya Arabaa keessatti yoo poolisni si qabe mirga akka ati hin qabne beekamaadha. Kan biyya kanaa garuu kan biyya akka Ameerikaa kuni garuu namni waan kana hin eegu. Namni waan akkanaattu dhalata jedhee eegu hin jiru. Kanaaf waan kana hin eegneefi warroonni biyya fagoo irra jirtan wanti dhalate kun hedduu isin gaddisiise. Akkasuma nutis gaddinee jirra. Hedduu namatti dhagahama. Magaalaa ati jiraattu keessatti yakki akkanaa kun yoo raawwatamu boru ganama anillee eessa jiraas jechisiisa. Boru ganama seeftiin kiyya jiraachis jechisiisa. Boru ganama ani nama kana ta'ee boru ganama anarra maaltu gahuu danda'aas jechisiisa. Gaafii hedduu of si gaafachiisa. Gaafii hedduu of si gaafachiisa. Dursaa Sabaa, you should attend the ongoing protest live stream from there to engage audience with what is going on. Protester reaction at the police. I agree with you, but we will do it starting from tomorrow. Wanti kun waan dhaabatu miti. Dhaachi argamuun kenna dhugaadha. Akka nama tokkootti iddoo sana argamnee sagalee saba keetii boru ganama waan sitti as deemu ta'uun dhugaadha. Borurraa Rabbi nu haa gargaaru. Ni argamna. Garuu ammaaf iddoo sanatti argamuu hin dandeenye. Reefuu bakka biraa waan biraa keessaa bahee waan dhufee asii achi kana booda asii achi bahee deemuu waan dandeenyeef it is too late. Because lafti illee halkanii viidiyoo kana achirra dabarsuun sa'aatii kana deemtee wanti an godhu hin jiru. But starting from tomorrow ummanni Oromoo dhugamatti wanti kun narratti hin gahin kan jettu taanaan, if you are Ethiopians, if you are immigrants, if you are black or dark skin, gochi kun sirra gahuun isaa hin hafu. Yoo sirra gahuu baate boru ganama ilmaan kan kee irra gahuun hin hafu guyyaan tokko. Kanaaf ummata har'a karaa irra jiru kana wajjin hiriiruun waliin dhaabbachuun gaafii kana mirgi ilmaan namaa bifa kanaan namni ajjeefamuun dhaabbachuun ol ka'uu qabna. Amma dura waan ta'e tokko isin himna. Sumaaleen tokko dubartii wayii ajjeese. Poolisni Sumaalee sun murtii hamatutti kenname. Osoo adiin waan san ajjeesee jiraate murtiin isatti kennamu adda ture, laafaa ture. Garuu poolisni illee guyyaa gurraachi waa balleessu murtiin isa kennamtu hamtuudha. Adii yoo taate garuuyyuu waa hundi nu salpha. Gurraachi du'uufi gurraachi ajjeesu tokkoo miti. Kana sirriitti hubadhaa. Adiin du'uufi adiin ajjeesu murtiin itti kennamu akkaataan dubbiin itti ilaalamu tokko miti. Kanaaf yaa Oromoo viidiyoo sana warri hin agarre jettan taanaan isin agarsiisuu danda'a. 10 minutes video. Viidiyoon kuni hedduu suukanneessaadha. Hedduu suukanneessaadha. Amma warri asirraa gaafii kaasaa jirtan jiru. Maal hangam akka viidiyoon kun suukanneessu probably may bilbila irratti naa laala. Mul'ataadha? Sorry. Agartaniimi? I can't breathe jedha. Bilbila sanas fidamu. Qilleensa kiyya baafachuu hin danda'u jedha namichi.
qilleensa kiyya baafachuu hin danda'u jedha namichi achi taa'ee. Well, you got him down, man. Let him breathe, at least, man. I can breathe. I've been trying to help out. So I can breathe a little bit more. Neck, man. When my homie died, I ran with the back police. I'm about to die, you see. Why? Man, I can't breathe. Probably, okay, hold on. Let me do this. What do you want? I can't breathe. Okay. Laala amma kunoo. Qilleensa baafachuu hin danda'u jedha. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole Laal morma isaa irraa achitti ejjetaniiti ka'iitii konkolaataa keessa seenii jedhaniin. Garuu irra ejjetanii achi jalaa ka'uu hin danda'u namichi kun. You can't win. My knee. You can't win, man. Morma kiyya jedha. Jilba kiyya jedha namichi kun. Namicha bifa kanaan irra taa'anii naman dhageettu jedhamaan. Bishaan naa kennaa jedha hubadhaa namni kun. Please jedha. Qilleensa baafachuu hin danda'u jedha. Bro, with your feet on his neck, man, you get off the His nose is bleeding. Like, come on now. That's wrong. Afaan isaa dhiigu jiraa jedha warri bira jiru. You got your feet right on his neck. He ain't even resisting the rest. I cannot breathe. You just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy, huh? Laal jabaadhaa jedhuun taaf gaa'e jedhanii nama irra akkana erga deemanii booda. Bro, but why you just sitting there? He ain't doing nothing now. Put him in the car. How long I gotta hold him down? Why you don't do drugs, kids? It ain't about drugs, bro. You understand? No, you don't gotta put talking. Right. He is human, bro. His nose is What I'm saying, you bleeding. can put him in the car. That's some We bum tried ass that shit. for 10 minutes. That's some bum ass shit, bro. That's some bum ass shit, bro. Y'all know that. You don't gotta sit there with your knee on his neck, bro. He's talking, he's fine. Bro, he ain't crying, bro. Alright, we're done. You circle like in the jiu-jitsu move, bro. You trapping his breathing right there, bro. Like, you don't think that what it is, bro? You don't think nobody understands that shit right there, bro? I train at the academy, bro. That's some bullshit, bro. Right, that's bullshit, bro. That's bullshit, bro. You fucking stopping his breathing right there, bro. Okay, he's talking. He's talking. Bro, but you could get him off the ground. You've been a bum right now. You could get him off the ground, bro. You could get him off the ground. You've been a bum right now. He enjoying that. He enjoying that shit. He enjoying that shit. He a fucking bum, bro. He enjoying that shit right now, bro. You could have fucking put him in the car by now, bro. He's not resisting arrest or nothing. You enjoying it. Look at you. Your body language explains it. Laal harka isaa kiisa kaa'ate poolisni kun laala. Harka isaa kiisan naqatee dantaa takkan qabuuf namicha kanaaf. Bro, I train with half of these bum ass dudes at the academy, bro. You know that's bogus right now, bro. You know it's bogus. You can't Laal look at me like a man. gurraachi bira dhaabbatee nama makiinaa jala qabanii akkasitti goommaa jala ukkaamsan sana ajjeesutti jirani. You fucking stopping his breathing right now, bro. You think that's cool? You think that's cool, really though, not. right? What's your badge number, bro? You think that's cool right now, bro? You'll call the police on another police. Laal kun amma silaa shanyii biyya biraa irraa dhufte. Inni kun adii biyya kanaati. Inni kun Eeshiyaadha. You getting mad? You just sitting there stopping his breathing right Look now. at You him. about to go out. Namtichi kun amma already qilleensa baasuu dhaabee jira. Already. Get off of him now. What is wrong with y'all? What the Laal fuck? namatti amma rasaasa fudhate kan kaanii hanqatee uummata kaanittillee He cannot breathe. Get over here. No, first of all. Bro, look, well, you can check on him. He's not responsive right now. He's not responsive Look at him. right now. Get off the He's street. not responsive right now. You would know He's he's not. not responsive right now. kamera He's ifa not kadhachiisme noola. responsive right now, bro. No, bro, look at him. He's not responsive right now, bro. Bro, are you serious? Yeah. You gonna just let him sit there with Laal amma kana booda namni kun qilleensa baafachuu hin danda'u. right now? Check his How long will pulse. we have this conversation? Check his pulse. Check his pulse, Kyle. Laal dhahannaa onnee isaa nama kana ajjeeftanii cheek godhaa jedhaanii jiranii jarri garuu san gochuu hin dandeenye hin barbaanne. Don't do drugs, bro. What is that? What do you think that is? You call what he doing okay? Get back You on the call floor. what he doing okay? You call what you doing? You call what he doing okay, Are you bro? really a firefighter? Yes, Bro, I am okay. from Minneapolis. Bro, you think that's okay? Check his pulse. Check his right Kyle, fucking check his now. pulse. Get back in the Check. The man ain't moved yet, bro.
The man ain't moved yet, bro. These are humans who are fighting for him. But the cops are against black person. Bro, you're definitely a bum. Look carefully. That black guy, that black dude is dying, but this guy is protecting his friend. He's off track right now. And at the end of the day, 4 of them are, right now they are fired, but that doesn't make any difference. Bro, go back in the store, bro. He's not fucking moving. I see that. Bro, bro. I'm trying to help y'all out. Bro, you don't need to help me out, bro. I know your parents. I know everybody that owns the store. You don't need to help me the fuck out, bro. He's not fucking moving right now, bro. I just saw that, man. Bro, he was just moving when I walked up here. And I know. Then that Bro, they did that to you him. just They did get that out. to You him. just get back out here, I've bro. been watching it the Bro, whole time you through just the get cameras. back out here, bro. Bro, Namni du'ee lammima Ameerikaati. Gurraacha Ameerikaati ka ajjeesan. They fucking killed him, bro. bro, They bro. just killed him What or you, something. 1087, bro? You're a Oh bum, my bro. Or God, 987, bro? You're a bum. was there First a thing lot. you want to grab is your mace because you scared, bro. Scared of fucking minorities, you fucking bum, bro. Like, bro, 3 minutes, bro. He's not fucking moving. Bro, he's not even fucking moving. Get off of his fucking neck, bro. Get off of his Laal neck. waan inni dalagu dhossuu yaala inni kun. They are hiding the crime, but now he passed away already. Poolisoonni biraa dhufanii nama kan amma fuudhanii deemuuf. Eessa warra jettaniif Minnesota Oromiyaa xiqqoo yookiin Minneapolis magaalaa jedhamtu keessatti kun raawwatamaa jira amma guyyaa adiidhaan. Guyyaa adiidhaan kun raawwatame sa'aatii 15-17 dura. Bitch, bro. How you gonna let him keep that like that? You gonna let him kill that man in front of you, bro? Huh? Huh? Like what? Bro, he's not even fucking moving right now, bro. He's not even fucking moving, bro. What it is gonna deal with this, Bro, They're not gonna help us, bro. Right. He's black. They don't care. Right? If it ain't they people, they don't care, bro. Inni kun boodaan dhufe dhaannaa dhonnee isaa kan jiru kaan laalee osoo kun jilba irraa hin kaafatin du'uu isaa beekanii lafarra harkisanii qaarii isaa irratti fe'uu amma laala. The fact that you guys aren't checking his pulse and doing compressions if he needs that, you guys are on. Laal nama harki dugda duubatti hidhame agartanii mi? They just dragged him like, come Yeah, on now. and I have your name tag, bitch. That's not very professional. It don't matter. So what? Freedom of speech. Freedom of speech, bro. Don't touch him. I got this all on camera. Watch out. Don't touch me. You touched him. You went to him. So shut up. You went to him. Y'all always trying to start something. Bro, don't have me touch you, bro. Hagas. Bro, you damn near dead, bro. He's fucking dead, bro. They both get shredded. They just killed How him. you know that, bro? You should go to jail. Tal, you know that, bro. What's that badge number? You know that, bro. Oh, Tal, okay. you know that, bro. Oh, okay. He's such a man, bro. That shit crazy, bro. Him You too. could at least lifted him up off the ground, bro. We wouldn't even have tripped, bro. Yeah, 987, you just killed that nigga, bro. You just Y'all killed just him, really bro. just killed that man. You just really killed that man, bro. And if he not dead, he close to death. That's crazy. You just really killed that man, bro. Yaa namicha ajjeesanii kana booda dhumateera dubbichi. Police car. Konkolaataan isa kana Hey, bro, you bogus. You know that, bro. You know you bogus. That's why you can't look like a man, bro. That's why you can't speak You right guys now. want something for the car? Say again? You guys want something That for shit the is car? bogus, bro. You such a man. You about to have dreams at night, bro. You gonna walk around and shoot yourself. That's what you gonna do. He's the one right there needs to go to jail because he's about to he's stopping his breathing. You just stop pretty much. You stop the whole man breathing. Just killed him outside, bro. alright kana wanti har'a magaalaa Minneapolis keessatti ta'ee oole kun ammoo balaa guddaas qaba akkanumaa miti kanaaf ummanni magaalaa biyya guddatte keessa jirra jettan dimokiraasiitu jira yoo jedhan yoo ati waa tuquu baatte waa balleessuu baatte seera takkallee yoo ati cabsuu baatte yoo ta'e malee guyyaa seera xiqqoo isii cabsiteetiin si argan namni badaan sirra oole taanaan yakki kanaa olii sirratti raawwatamuu danda'a. Kanaaf yaa abbaa Oromoo
Oromoo. Dubbiin isin godhuu qabdan Oromoo wanti godhuu qabdu iddoo kanarraa wanti godhuu qabdu wanti barachuu qabdu maaliidhaadha. Ummanni kun har'a ganama nama gurraacha ta'uu isaati. Namni kun lammii Ameerikaati. Nama Ameerikaa keessa dhalate nama waan fedhee yoo ta'e erga harki isaa dugda duuba hidhame erga konkolaataa keessa yoo xiqqoo isii inni dadhabe sana booda dhaabuu qabanii ture. Sana booda dhaabuu qabanii ture. Garuu faayinaalii namtichi kun du'e poolisoonni arfan iddoo sana turan ari'aman hojii irraa wanti jedhamu jira. Garuu haa ta'u is that enough is a question. Is that enough? Is that how the legal system in America or in Minnesota works is a question. Gaafii kana mirga kee kabachiifachuudhaaf gurraachi nama taate namni gogaan kan kee gurraachaa fedhu baqataa taataa fedhu zamana gabrummaa biyya kana dhuftee jiraatta mirga keetiif falmachuun gadi baatee iyyuun communityleen the communities the Somali community, the Oromo community, West African communities, all these communities should come together. This is a time when we need to protest the wrong thing that have been done right in front of us. Kuni hoggans magaalaalee jechuudha. Ethiopian community, Eritrean community, West Africans, all African community, Indian community, any immigrant. Dhimma kana balaaleffachuun, dhimma kana falmachuun osoo oolanii hin bulle mormii kanatti makamuun barbaachisaadha. Kana ta'uu baannaan guyyaa biraa guyyaa ilma kan keessirraa ajjeesan hin booyin. Amma dura ijoolleen Oromoo ajjeefamanii turan. Ijoolleen Oromoo amma dura ajjeefaman tokkoo isii dhiigni siin baane. Tokkoo isii ijoollee Oromoo magaalaa kana keessa ajjeefaman. Ijoollee Oromoo biyya kana keessatti barreeffaman. Namni tokko kan ajjeefame hin jiru. Kan mirgi isaanii qabamee yookiin ammoo namni nama kana ajjees itti gaafatame maatiin murtii seeraa waan sana gaggeeffameef deebiitti argate hin jiru. Ati baqataadhaa mirga kan keessumattuu taanaan hin jiru. Kuni mirga kan kee kasi kabachiisu. Maalummaan kan kee akka beekamu kan gootu community jabaa, community sodaatamu, community nurraa dhaabbadhaa namni keenya yoo ajjeefame gurraachi ajjeefamuun dhaabbachuu qaba jennee hadha yoo itti makan hadha ummata kana wajjin yoo nuti dhaabbachuu hin dandeenye boru ganama sirrallee kan ga'u kanuma. Guyyaa ilma kan kee 10 ajjeesan nama kana koottaa nurraa awwaalaa waan awwaalaa walitti guuraa qarshii teennee walitti guurreetiin taaziyaa taa'uun dhaabbachuu danda'u qaba. Namni erga du'ee booda it doesn't make any difference. Kanaaf uummanni Oromoodhaa magaalaa biyya alaa keessa jirtan waan kanarraa baradhaa. Communityleen ammootu ummata mariisisaa. This is the time. Yeroo frustrationiin akkanaa sodaan akkanaa ummata keessa guyyaa adiidhaan naqamu yeroo communityin hawaasa isaa itti barsiisu yeroo communityin ummata isaa bira itti dhaabbatu yeroo kana. Warri social worker taatanii mootummaa jala hojjettan yeroon isin servisii ummata tenshinii keessan naqabe kan irraa baastan yeroo kana. Amma asirraa duratti obboleessi kee tokko yeroo barreessu this is the time when you have to go out and join them. Iddirree sanarraa waan kana dabarsuu qabdaa naan jedhe. You are there if you are yoo achi jiraat atillee dabarsi. Dirqama ati qabu atillee qabda. Ana qofaa miti. Dirqamni kun yeroo geessee qofa osoo ati kan bakka san yoo jiraatte. Bakka sana yoo jiraatte waan kana dabarsitee ummata kan kee irraa barsiisuun sis qabdi. Nama tokko lamaa fi miti kun kan qabdu. Ani waan dhagame bakka jirurraa amma dabarsaar hanga waan kanatti haalli mijaa'ee borutti makamnee ummata kana gagge bira dhaabbanna taanaan bira dhaabbachuun dirqama kennata. Because kun isaanii fi miti namticha du'eef osoo hin taane boru genereeshinii asii horaa jiru. Ilmaan asii biyya kana horaa jiru keessaaf mirga isaanii amma kabachiisuu yoo dadhabne ijoollee kanaaf yoo falmachuu dadhabne yoomillee taanaan gatii hin qabnu miti. This is the time when we have to stand together. Amma kana booda Lala ummannu badda warri Minnesota keessa jirtan particularly if you are a citizen of America, if you are carrying a passport of America, passporti America baatta taanaan lammi America taate taanaan yeroo filannoon as deemu filannoodhaaf sagalee naa kenniidhaaf si kadhatu. Then atillee quba galtee warri community lead gootan kaaniif kana jala fiiddanii Oromoo nama kanaaf sagalee kennaa Oromoo nama kanaaf vote godhaa kan itti jedhamu beekamaadha. But where are we right now? Sagalee kenna yoo lubbuu nama du'uu kana hambisuu hin dandeenye why do we vote for them? Why? Kanaaf dhugaa jirtu kana gaafii keessattuu warri community keessa jirtan kanneen warra filannoodhaaf deemu jala fiiddanii fuutanii gara community as fiddan masgiida irraan deemtan waan gara garaa hojjettan we wanna hear right now. Actioniin ummata sana amma dhagahamuu qaba.
namittiin yookiin vice president ta'uu barbaadan we wanna hold here isaan irraa waan kana dhaga'u akkamit dhaabuudhaaf karoora akkamii akka qaban amma barbaadama. There is no difference between wanti har'a Minneapolis keessa gaggeeffame waan South Africa keessa gaggeeffamaa faranjootaan tureen garaagarummaa hojiin qabu. Waan Itoophiyaa keessatti Muhammad Amin yookiin matoo irratti baabbilee irratti ajjeesanii morma isaa muranii baabbilee darbaniin garaagarummaan qabu. Oromoon biyya keessatti illee biyya alaatitti illee rakkoo keessa jira. Kana kan dandamachuu dandeenyu we must stand together. Waliin dhaabbachuudhaan, wal dhagahuudhaan. Sagalee Oromoon inni kun Riippaabilikaana jala fiigee, inni kun Dimokiraat jala fiigee, biiroo ebaluuti qaxaramee hojii argadhaadhaaf osoo hin taane, this is the time when you stand together, ummata kee gadi baastee, ummata kee dammasitee, akka community did protest waan kana gochuu yoo dandeenye qofa. Kana booda communityin kamiyyuu mootummaa kana yeroo mootummaan gara keenya dhufee nu filadhaa sagalee nu kenna wanti jedhamu dalaguu hin qabu. This is a time community leaders, Ethiopian community, Eritrean community, Oromo community, Somali community, everyone should stand together. East Africa, everyone, the whole Africa, adunyaan tun hundechuun. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Communityleen garagaraa gadi bahaa sagalee ta'a. Ofirraa wanti kun balaan kun har'a gurraacha Ameerikaa keessatti dhalateetu du'aa jira. Gurraacha irra rakkoon kun gahaa jira. Amma dura ijoollee keenya kan du'an ka ajjeefamanii dhiigni isaanii hanga ammaa hin baane kun hundinuu kan ta'e waan ummanni biyya Ameerikaa keessa jiru kun bayee nyaatee galuu malee mirga isaatiif falmachuu hin dandeenyedha. Yeroo filannoo dhuftu particularly as Oromos nama jala fiiguu malee ofii keenya waa hoogganna ofii keenya waan taanallee jedhameetiin namni deemu jiru. Particularly those who believe you graduated from university biyya kanaa keessa graduate goote dandeettiin qaba sistema kana hin beeka jettee kan jettu yoo mirga kanaaf gadi baatee hin falmanne dhugaan jirtu barachuun keenyas gatii hin qabu jechuudha. Ummata kan kee kanarra gorsuu hin dandeettu taanaan dhugaan jirtu barachuun keenya namarra baranneerra jennee dubbachuun keenya haasa'uun keenya gatii hin qabu jechuudha. So we have to fight this back. We have to fight this one back. Thank you. Girmaa tokkummaa dhuftee jirta. Communitiin waan hadha Minneapolis ta'e kanarratti ummata isaa dammaqsuu, ummata isaa barsiisuu, ergaa dabarsuu waan kana waliin dhaabbannee warra sagalee nuu kennaaf nu filadhaa qofaaf ganda keenya deemu osoo hin taane maal soolushinii akka qaban wabiin isaan ummata gurraachaaf biyya kana keessa qaban maal akka ta'e yeroon itti gaafatan amma kanaaf kana community irraa waan guddaa eegna. Yakki har'a Minneapolis keessatti raawwatame boru ganama St. Paul keessa raawwatama. Boru ganama Eagan irra raawwatama. Yakki har'a nama gurraacha Ameerikaa biyya kana keessa jiraate as dhalate irra raawwatame boru ganama Oromoo irra raawwatama. Boru ganama Amaaraa irra raawwatama. Boru ganama Tigree irra raawwatama. Boru ganama Sumaalee irra raawwatama. Boru ganama Nigeria irra raawwatama. Boru ganama Kenya irra raawwatama. Kanaaf har'arraa yeroon wal ta'anii namni ofirraa falmatu yeroo kana adaraa isinitti haa ta'u hin cadhisinaa. Especially the community leaders who have more responsibility. Itti aansuudhaan ergaan qabaabduun an Oromoota biyyaatii fi aktivistoota biyyarraa wantoota garagaraa hojjetaa jiranii wal qabate ergaa laaftuu garuu ammoo kan mootummaan biyya sanaa itti fayyadamaatiin jiru waan mootummaan karoorfateetiin deemaa jiru osoo ittiin dammaqin Facebookii irratti wanti hojjetamaatiin jiru balaa inni fiduudhaaf deemu Itoophiyaa keessatti isin himuudhaaf. Kunis maali? Wal arrabsa qe'ee fi gandaan wal qoodanii Facebookii irra wal arrabsan. Namoonni garagaraa Facebookii irratti ati Arsiidhaa, ati Jimmaa, ati Wallaggaa, ati Shawaa, ati Iluu, ati maalii jedhanii Facebookii kanarra ati Harar jedhanii yeroo wal arrabsan biyya keessatti wanti sun maal fidaa jiru wanti jedhanii namoonni hin hubanne jiru. Already dubbachuu wanti hin dandeenye jira. Addaan baasee himuu hin danda'amu. Garuu already mallattoo mul'ateera. Mootummaan biyya san keessa jiru yoo namni tokko naannoo biraa bakka birootii bahee naannoo biroo keessa jiraate waan Facebookii irratti deemu kana fayyadamuudhaan ummata keessa naqanii jiran. Ummata biyya keessa already naqxee jirti biltsiginnaan. Nama qe'ee tokko keessa jiru hubadhaa. Namni Arsii Wallagga keessa kan jiru amma dura OPDO'n maal gooti? Ijoollee Arsii Wallagga keessa fuudhanii ofii isaaniitti ajjeesanii ummata Wallaggaatii fi ummata Arsii waliin dha'uu barbaadanii turan. Ittiin milkoofne. Ittiin milkoofne. Ni kufee wanti sun nama lamatu Wallagga du'e lamaan Wallaggatti du'aniif lamaanuu biltsiginnaadha. Oromoon waan kana taa'ee jedhamee waan dalagameef. Taa'ee jettee biltsiginnaan waan dalayde Oromoon Arsii waan hubateef ummata Wallaggaa guyyaa takkallee waan hamtuu irraa wanti dubbatame hin jiru. Kuni ta'ee jedhamee waan dalagame. Amma immoo sandaran biltsiginnaan waan qopheeffatti qabdi. Sandaran wanti siin qopheeffatti wallola
arsii fi jimma arsiidhaa fi maalii jedhameetiin miidiyaa irraa ijoolleen gaggeessitu kan biyya keessa galchaniiran. Biyya keessa galchaniiran. Kanaaf ijoolleen feesbuukii irra jirtan particularly amma irraa ka isin himu ani naannoo arsiitti dhala ilma sikkoo mandooti. Ilma sikkoo mandoo yoo taate nama tokkollee har'a booda nama tokkollee ati gosa sanii ati biyya sanii jettee feesbuukii irratti abbaan fedhe gadi bahee afaan haabanu abbaan fedhe gadi bahee duula sirratti haabanu kana booda dhaaba fedhu jimma irraa bahee lola sirra bana fedhu wallagga irraa bahee lola sirra bana fedhu bakka fedhee bahee arraba sirratti ayoo inni afaan banati har'arraa eegaltanii yoo dhugamatti ilma sikkoo mandooti kan jettu taate yoo dhugamatti kana dhageettu taate har'arraa eegaltee because mootummichi biyya keessaa waan kana already itti fayyadamuu eegaleera. Kanaaf har'arraa eegalaatii nama tokkollee biyya isaatiin naannoo isaatiin ilmaan Oromooti hundi isaaniitu naannoo isaatiin akkan arrabsine akka ittiin duulle ka afaan banu afaan haa banu baalageedha namichi ofiin jedhu afaan haa banu dhaabbadha because we have a report already. Miidhaan wanti kun fide isin akka salphaatti ilaaltanii ijoolleen biyya Arabaa deettuu fi ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jiratan yeroo isin afaan gamana walitti daddarbitan isiniif tapha. Ummata biyya jiruuf garuu lubbuudha. Already namni qabeenyi isaa saamamee jira biyya keessatti. Namni iddoo itti dhalate irraa bakka biraa irraa dhalatee bakka biraatti deeme qabeenyi isaa saamamee suuqiin isaa gubamee namni already ari'amuun eegalamee jira. Kanaaf yoo dhugatti Oromummaan isin dhagamtu taate yoo Oromoon kan mo'atu tokko ta'uudhaan waliin dhaabbachuudhaan kutaadhaa fi amantiidhaan wal qoqqooduu dhabuudhaan lagaan wal qoqqooduu dhabuudhaan jettanii ka amantan taate yoo dhugamatti kaayyoon qeerroon Oromoodhaa 5,000 ol itti dhumate ka isin dhagamu taate yoo dhugamatti abbootiin keenna kanneen akka Elemoo Qilxuu kanneen akka Leenjisoo Diigaa haawwan keenna ka harmi murame haawwan keenna ka miilli murame haawwan keenna kan kaleessa calii calanqoo irratti abbootiin keenna iddoo sana dhumatan yoo dhugamatti Oromummaa san lafee dhiiga uummata sanaa of keessaa qabdan yoo taate ilma Oromoo yoo taate hadha booda gosaa fi qe'eedhaan jimmaa fi arsiidhaan jimmaa fi harargeedhaaf arsiidhaan harargeedhaaf wallaggaan shawaadhaaf maali jettee duula wal irratti feesbuukii irra bantan kan dhaaba. Yoo kana dhaabuu baattan biltsiginnaadhaa fi ulee ummanni Oromoo ittiin tumamu ulee ummanni ilmi Oromoo tokko ittiin ajjeefamu ulee ummanni Oromoo ittiin wal fixu ittiin wal saamu biyyatti dhalatee guddate keessaa ittiin wal baasu kennaafii jirtan. Kanaaf akkuma amma dura yeroo masgiidaa fi charchiin gubachuu eegale ilmaan Oromoodhaa gadi ba'anii charchii Amaaraa eegan charchii amantii Ortodoksii tiksan amma wanti barbaanne yoo ilmi Jimmaa dhalatee Arsii keessaa qabeenya qabaata taanaan qabeenya ilma Jimmaa san ilmaan Arsii akka qabeenya keessanitti eega. Akkuma amma dura qabeenya ummata Amaaraa qabeenya ibn Tigreetu kan waggaa 27 ummata Oromoo dararee rakkisee hooggantootaa fi hayyoota keenya ajjeesee dachii irraa isaan dhabamsiise. Akkuma qabeenya ummata saniitu eegdanii nagahaan ummanni sun jiraate amma yeroon Oromoo jidduutti wal dhabbii kaasan yeroon Oromoo jidduutti balaa buusteetiin TPLF takkaahu ammootu ilmaan TPLF yookiin biltsiginnaan dantaa keessaa ittiin argataa jirtu already strateejii eegalaniiran. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo akka nam tokkootti isin kadha. Yaa qeerroo Oromoo, yaa dargaggeettii Oromoo, yaa dargaggeessa Oromoo. Yoo barbaadde aangawoota siyaasaa tokko tokkoon as fuudhiiti ka Arsii keessa dhalate, ka Wallagga keessa dhalate, ka Jimma dhalate, ka Ilu dhalate tokko tokkoon daaraa godhe aangawoota mootummaa. Garuu dubbii ummataan deemtan kan wanti isin biyya alaatii kaastan already Jimma seeneera, already Arsii seeneera, Wallagga seenee jira. Bakkeelee dubbiin kun seene isiniif hin himanamu. Garuu hubadhaa. Oromoon Arsii kan Jimma keessa jiru ummanni Jimmaa qabeenya isaa tiksuu danda'u qaba. Oromoo Wallaggaa kan Jimma keessa jiru ummanni Wallaggaa qabeenya Oromoo Wallaggaa tiksuu danda'u qaba. Ilmi Tuulamaa aangawoonni Tuulamaa aangoo irra ta'anii Oromoo irratti yakka fedhanuu yoo raawwatan ilmaan Tuulamaa Oromiyaa hunda keessa faca'anii jiru. Keessattuu lafa Arsiif Baalee keessa hedduminaan jiru. Qabeenyi ilmaan Tuulamaa kanneen Arsii eessumattuu tungaa kamuu keessa jiru ilmaan Arsiitiin ilmaan Sikkoo Mandootiin eegamuu danda'u qaba. Qabeenyi ilmaan Arsii kanneen Awwadaa'e Harargee hunda guutuu keessa jiru ilmaan Arfan Qallootiin ilmaan Ituu fi Bannaatiin eegamuu danda'u qaba. Biltsiginnaan maal godhaa jirti?
ofii isaaniitti tiima ijaartee leenjistee iddoo biraatii namoota fiddee qabeenya Oromoota biraa kanneen naannoo biroo keessatti jiraatanii achi dhalatanii qabeenya horatan carraalee miidiyaa irratti feesbuukii irratti namni walitti duulu kanaan wanti isaan godhaatiin jiran wal nyaachisuu wal duulchisuu kana jidduu xammootu kunooti Arsiidhaa fi Harargeen Arsiidhaa fi Jimmaa fi Wallaggaa fi Iluu fi Tuulamaa fi Gujii fi Booranaa fi Wallo kana wal gootee jedhanii siyaasaadhaaf itti fayyadamaa jiran. Kanaaf har'a booda ani ilma Oromooti kan jettu taanaan ilma shanan gibee taanaan har'a booda feesbuukii irratti arraba deemtuun kana dhaabe ilma sikkoo mandoo taanaan ilma arsee taanaan waan kana dhaabe ilma maccaaf Tuulamaa taanaan gocha kanarraa dhaabbadhu ilmaan ituu fi humbannaa arfan qalloo ilmaan karrayyuu taanaan waan kana dhaabe ilmaan Raayyaa taanaan waan kanarraa dhaabbadhu. Kanarraa yoo dhaabban tokkummaan ilmaan Oromoo kan diinni yookiin biltsiginnaa fi warroonni sagantaa siyaasaa miliinikii uummata Oromoo irratti gaggeessan akkaataan isaan uummata Oromoo wal nyaachisuudhaaf deeman akkaataan isaan amma laala amma dura Tigree fi Oromoo waliin buusuu dadhabanii uummata wal keessa jiraatu uummanni hin fudhanneef Amaaraa fi ammallee maqaa amantii kiristaanaa yookiin ortodoksiitiin Amaaraa fi Oromoo wal nyaachisanii charchii keessa gubanii masgiida keessa gubanii wal nyaachisuudhaaf hojjetanii jiru. Uummanni Oromoo san hunda bira masgiida Oromiyaa keessa gubate osoo deebisee hin ijaarin masgiida naannoo Amaaraatitti gubate yoo dhaqeetiin deebisu nuti akka uummata hiyyeessaatti nuti akka sabaatitti nuti akka jiraattotaatitti sirna irraa malee kan jibbaa qabnu sirna sana malee kan uummata Oromoo miidhaa jiru ummata jiraataa akka hin taane ifatti mirkaneessee jira. Ifatti mirkaneessee jira. Kanaaf ijoolleen reef lafaa dhuftan yoo ijoollummaan isin irra jiraate konsekweensii dugda duubaan dhufu waan hin beekneef yeroo nama haadha nama arrabsituu jedhama. Yeroo haadha nama arrabsitu haadha kan kee akka arrabsaa jirtu beekii. Wanti isin har'a feesbuukii irratti arrabsitan biltsiginnaan takka takkaan jala ooltee istiraateejii ummata ittiin diigan ummata ittiin waliin dhaaniif fayyadamaa jirti. Kanaafuu kana booda gorsa kana irra deebi'uun illee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Garuu barbaachisaa taanaan dhugamatti sabaaf yaadda taanaan yeroon kun yeroo seerri Itoophiyaa maal jedhanii seera hiikaa oolanii miti. This is not a time. Keeyyan akkas jedhanii seera yeroo itti hiikanii miti. Yeroon kun yeroo tokkichummaa Oromoo wantoota ijaaruu danda'an tokkichummaan Oromoo akkamitti akka ijaaramu deebi'ee ijaaramuu danda'u qeerroon Oromoo afaan tokkoon akkamitti akka dubbachuu danda'u manguddoon Oromoo afaan tokkoon akkamitti akka dubbachuu danda'u lafeen ummanni Walloo yeroo ummanni Harargee fi Baalee irraa buqqee maali lafee keenna laalla jedhanii waggaa 700 yookiin waggaa 1000 fi homa booda Wallorraa ka'anii Harargee dhufan Wallorraa ka'anii Baalee deeman ummanni Baalee kan Wallagga ka'ee deemee hin beekne Baaleerraa ka'ee Wallagga deeme ummanni Jimmaa kan wal gaafachuudhaaf Jimmarraa ka'eetiin Harargee dhaqee hin beekne Jimmarraa ka'ee Harargee dhaqee Iluun akkas godhe. Yaa ilmaan Oromoo istirateejii diinaa yoo beekne malee higga mangistiin akkana jedha higga mangistiin suni cabe jedhaa yoo oolle faayidaan nuti qabnu tokkolleen hin jiru. Now it is not about higga mangist. Dubbiin higga mangistii miti. Dubbii heera mootummaa irra jirtuu miti. Dubbii Oromoo dugda duubatti deebisanii. Heera Itoophiyaa Abiyyi yoo cabse waggaa 5 cabsa malee waggaa 5 booda ni deebi'a heerichi bakkatti jaalatanii jibbanillee. Dubbiin garuu dubbii Oromoo adda caccabsuutti Oromoof duubatti deebisa. Dubbii Oromoo diiguutti Oromoof duuba deebisa. Dubbii tokkummaa Oromoo jidduu seenanii yeroo hunda Oromoo jidduutti ibidda qabsiisuutti uummata Oromoo dugda duubatti deebisa. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo illee ta'anii uummanni Oromoo akkasumas ammoo aktiivistoonni Oromoodhaa dhimma tokkummaa Oromoo irratti isin waan xiqqoodha jettanii feesbuukii irratti mucayyoo takkatu biyya san irraa afaan bane mucaa tokkotu biyya akkasii irraa afaan bane jedhuudhaan gosa kiyya arrabse jedhuudhaan maatii kiyya arrabse jedhuudhaan fira kiyya arrabse jedhuudhaan warri walitti yaatan waa takka hin dagatinaa. Jaalattanii jibbitaniis isin ilmaan Baarentuu fi Booranaa fi Baarentuuti. Kana lamaan jaalattee jibbitee hundi keetuu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo jidduu alagaan ilmi guddisaa ilmi boocii ilmaan gara garaa seenanii Oromoo ilmaan abbaa takkaa gargar diiguuf
Oromoo ilmaan abbaa takkaa wal nyaachisuudhaaf yoo deeman itti dammaquun sirraa eegama. Itti dammaquun sirraa eegama. Kaayyoo Minilik galmaan hin gayinaa. Faayidaa walitti bu'iinsa Oromoo walitti buutu keessatti jarri kursii irra teettee boqonnaa argatti. Har'a ummanni Tigraay keessatti ummanni Tigraay wal nyaatee ummanni Tigraay TPLFin kuffisuuf ka'e jedhanii dhaabbileen siyaasaa Amaaraa wanti isaan godhaa jiran argaa jirtan. Abiniin dabalatee jechuudha. Oromoon maaf hin dubbatin? Oromoof maaliif wal dhabbii jaraa san irratti hin gammadin? Dhimma Tigraay irratti Oromoon kan itti amanu dhimma ummato dhiifamamee. Dhimmi Tigraay dhimma ummata Tigraay jedhee amana Oromoon. Dhimmi naannoo Amaaraas bal'inaan dhimma ummatoota achi keessa jiraniiti jedhee amana. Dhimmi naannoo ummatoota kibbaa dhimma ummatoota kibbaati malee Oromoon waan isaanii keessa seenee laaquu waliin dha'utti hin amanu. Garuu laala Oromiyaa jeeqanii Oromiyaa dachii du'aa, dachii boo'ichaa, dachii gaddaa godhanii Oromiyaa mana hidhaatti deebisanii ilmaan Oromoo mana hidhaatti deebisanii now steeppiin Abin faatitti jiran steeppiin Abiyyi faatitti jiran har'a Tigraay waliin dha'uudha. Har'a Tigraay waliin dha'u. Tigraayin yeroo waliin dha'an TPLFin jibbaniitiin seenaa. TPLF abbaa guddisaatii miti abbaa OPDO dhalche. Abbaa gudeedaa kan OPDOti jaalanne jibbineellee. Nama abbaa gudeedaa OPDO ta'uu osoo been jarri kun yoo irra duulan jennu soba. Jarri waliin dalagaa jiru. Garuu hamilee jaraa laaffisanii Tigraayin to'achuudhaaf. Federaalizimiin akkasiin jiru. Federaalizimiin naannoo ofii akka Oromiyaa caccabsanitti, akka Oromiyaa bakka hundatti harka laaqatanitti, bakka Oromiyaa ganda hunda seenanii ilmaan Oromoo hidhanitti Tigraay keessatti illee san gochuudha wanti jarri deemaafii jirtu. Kana beekee Oromoo, kana beekee dammaqee Oromoo. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Namoota Feesbuukii laayivii dhufanii, namoota barreeffama garaagaraa barreessan, namoota suuraa garaagaraa kireet godhanii waan Oromoo gosaan gosa buusu, waan Oromoo kutaadhaan walitti buusu, waan Oromoo amantiidhaan walitti buusu. Oromoon guyyaa silaa dargaggeemni kun osoo barattanii yoon barattu beektu guyyaa Jowaar Mohaammed Ameerikaa dhufee hoteelota jiran hunda keessatti walga'iin diisitti gaggeeffamuu dhoorgame dhumarratti qeesonnis sheekonnis charchii keessa seenanii charchii keessatti walga'ii godhatanii kakatanii guyyaa addaan deeman dubbiin sun dubbii dheeraati. Dheeratti walitti dhufanii ummanni yookiin hayyoonni zamana durii walii kakatanii qalanii walii nyaatanii uf dura deeman. Guyyaa diisitti kakuun suni godhame qeesicha mana amantii ortodoksii keessaa bahee iddoo sanatti argame bariisaa sana yeroo hojii irra ari'an deeggarsa nama sana bira kan dhaabate maajooritiin eenyu akka ta'e ni beekna. Guyyaa sana Amaarri warri ortodoksii jechuudha. Gara deemu lafti ittiin marte. Guyyaa bariisaa sana namicha achi ari'anii maallaqni namicha kanatti roobuu yeroo argan lafti jaraan marte. Kanaaf yaa Oromoo yoo qalbii qabaatte na cagasi. Yoo kadhageettu yoo bor uf dura deemaa ani seena waan Feesbuukii irra hojjedhuun yoo kan jettu taate cagasi. Hammeenyi biltsiginnaan uummata Oromoo irratti raawwataa jirtu. Hammeenyi akka baabbiletti dalagame guyyaa 19 irraa eegallee irraa dubbataa turre. Guyyaa 19 irraa eegallee waan kana dubbataa turre. Amma kaleessaa fi hadha miidiyaan hundi gabaasaa jira malee. Miidiyaan hundi amma gabaasaa jira. Garuu dursanii sabaaf sagalee ta'uun dursanii waan as deemaa jiru arguun waan as deemaa jiru wanti isin himaa jiruuf boru ganama hundi keessanuu akka hin seenofneef ilma Feesbuukii irra jiru kan kutaa fi kutaa waliin dha'u kan amantiidhaan waliin dha'u kan arrabaan deemu kan ummata ofii salphisu yaa ilma Oromoo yaa gosa Oromoo takka takkaan sitti himaa ilma kan kee gorfadhu maraataa kan kee hidhadhu maraataa kan kee hidhadhu. Inni kun maallaqa biltsiginnaa irraa nyaateetiin ummata walitti dhaya. Ati hoo biyya baqaa keessa teettee, biyya Arabaa keessa teettee, biyya demokraasii keessa teettee, Arsiif Jimma waliin dha'uun, Arsiif Wallagga waliin dha'uun, Wallaggaa Harar waliin dha'uun, Harariif Jimma waliin dha'uun abadan hin barbaachisu. Kana beekaa. Qabsoon keenya diina keenya qofa irratti ta'uu qaba. Diinni keenya sirna. Sirni kun sirna Milinikiiti. Sirna Milinikiiti. Oromoon waan hadha ta'aa jirtu kana yoom agarte? Oromoon hadha eessa jirti? Qabsoon Oromoo eessa deebite yommuu jennu zamana TPLF aangoo irra turte ilma namaa manaa fuudhanii mana hidhaatti darban. Ilma namaa mana hidhaatti erga darbanii booda hidhaa san keessa maal godhu?
hidhaa sana keessatti yoo barbaadan toorchi godhu yoo barbaadan beekaa hayyuu taanaan beekumsa isaa irraa guuratu iccitiilee irraa baafatan mana hidhaa keessatti underground hidhanii achitti umrii isaanii fixu. Amma akka dheengadda wallaggaa namichi wayii namni dhalataa wallaggaatii kan Shiree yookiin ammoo naannoo Tigraay keessaa mana hidhaatii gadhiifamee kan jedhame. Garuu Abiyyi Ahmad Faatii amma eessan nu deebiste? Dhaabni kun eessan nu deebise? Guyyaa adiidhaan nama fuudhanii ajjeesu. Guyyaa adiidhaan nama fuudhanii mana hidhaatti naqanii ajjeesanii waraabessaaf nyaachisuu kennu. Waraabessa qallabuu irra deebine. Kana kan godhaa ture dargiidha. Kana kan godhaa ture dargiidha. Kanaaf ololli ilmaan Oromoo jidduutti deemu. Haasofni ilmaan Oromoo jidduutti deemu. Oromoo bifa kamiinuu wal nyaachisuu hin qabu. Kana dhaabsisuun dirqama kiyya, dirqama keeti ilmaan Oromoo mana kana keessaa na daawwachaa jirtan. Yoo xiqqaate tokkoon keessanii waan gootan viidiyoo kana garaa jalaan ijoollee beektan hundatti ergaa. Namni hundi haa daawwatu. Namni hundi haa dhageeffatu. Gorsi kun hundi keessanuu hadha isiniif hin galu. Ji'a 2 booda, torbaan 2 booda yoo isaan mucaan Arsii tokko Wallagga keessaa tumamee ari'ame yoo jedhan ni gadditu. Ni dhageettu. Guyyaa ilmi Wallaggaa tokko Jimma keessaa tumame, Iluu keessaa tumame, sababa Wallaggaa dhalataa Wallaggaa ta'eef guyyaa jedhan hundi keessanuu ahaa. Ergaan guyyaa san yeroon geesseen jedhe sirriidha. Ergaa sana anatu hojiirra oolchuu dadhabe. Viidiyoo kiyya even kan nama arrabsu san anatu diliit gochuu dadhabe jettanii uf laala. Yoo waraabdanillee jiraattan viidiyoo sana yoo barbaaddan in private kaayadha. Publikii irraa buusa. YouTube keessatti warri arraba nattan YouTube keessaallee arraba baasa. By the way, seerri YouTube illee qaba. Nama cadhistee walitti buustee waan nama walitti buusuun YouTube keessa oolatti YouTube kan keessa namni sirra cufsiisuu danda'a. Yakka olaanalleedha. Biyya garaagaraa keessa jiraatanii yakki kunoo ittiin laakkaamuun jedhina. Waan biraa dhiisaatii viidiyoo namaa fuudhanii warri upload godhan viidiyooleen garaagaraa YouTubein garaagaraa kan namoota garaagaraa kan cufamaa jiru riipoortiin nu gaara. Namni nu gaafateera. Nu bansiisaa lammata ittiin deebinuun. Kanarraa uf eegaa. Yaa ilmaan Oromoo wal barsiisaa. Viidiyoo kana sheer godhaa nama hundaan gahaa. Kanaa ol viidiyoo kana dheeressuun barbaadu gorsi xiyyatanadhaa. Ilmaan Oromoo biyya keessattan, biyya alaa jirtan, warri aktiivizimii irra hojjettan, warri barreessitan, ammallee warri tintanaa. Hiikaa garaagaraa kennina jettanii miidiyaalee amma xiqqoo Oromoon xiqqoo jabanattee miidiyaaleen heddummaataa jira. Miidiyaalee heddummaatuurallee gorsa kana dabarsaa. Yeroo hunda seera hiikaa hin oolinaa. Seera hiikaa ooluun abbootii seeraa qaba. Namoota yakka nurra raawwatan himannaa itti banuun Oromoo International Lawyers Association dalagaa keessan dalagaa. Yakka raawwatamaa jiru, badiilee raawwatamaa jiran, ajjeechaa Oromiyaa keessaa, mana hidhaa keessaa nama fuudhanii toorchi gochuu, ajjeesanii waraabessaaf darbu yoo argattan gara Heenoo Gabbisaatti ergaa. Viidiyoo qofarraa dubbachuu miti. We need to document. Kana godhaa ergaan ani isinii qabu dhugaan jirtu namni hedduun keessanii waan kana hin agartan xaardha garuu itti yaadnee waan kana biyya keessatti illee eventii ta'e waan Oromoo mudatee already jiru wanti kun qabatamaa waan ta'eef booda namuu akka hin seerofne adaraa isinitti haa ta'u. Namoonni biraa abbaan fedhe as keessa taa'ee arraba nama arrabsa taanaaniin itti dhiisa. Namoota sayyoo dandeettan arraban arrabsinaa. Bilaak godhaa ofirraa baasa. Bilaak godhaa namni kamiyyuu namni isin arrabsu, namni saba walitti buusu, namni gorsi kun sirrii miti jedhu inni bilchiginnaadha. Kana sirriitti hubadhaa. Namni gorsa kana akkamiin nurra dammaqanii jedhee ummata afoo dhaabbatu namni akkamitti waan kana nurratti beektan waan kana akkamitti ajandaa nuti godhannee deemaa jirru akkamiin nu afoo dhaabattan sababa kanaan ijoollee qeerroota akka maallaqatti darbinee dhaqi suuqii sana ilmaan Jimma akkamitti arrabsaa jirtimi mucaan sun suuqii Adaamaa keessaa qaba yookiin Asallaa keessaa qaba yookiin Boqojjii keessaa qaba baasaaf keessaa saama ari'aa ajjeesaa akka isaan isiniin jenne we need to close it. Ajandaa kana cufa. Abbaan fedhe kana booda jiraataan namni hedduun nama Oromiyaa keessatti Arsiin bakka hedduu dhalatteerti. Namni Arsii bakka hedduu dhalateera Oromiyaa kana keessa. Bakki namni Arsii hin jirre hin jiru. Bakki namni Wallaggaa hin jirre hin jiru. Bakki namni Jimmaa hin jirre hin jiru. Bakki namni Harargee hin jirre hin jiru. Kaan hojiitu deemsisa, kaan biddeena deemsisa, kun ammoo quraanaaf osoo deemu, kun barumsaaf osoo deemu, ilmaan Oromoo dhibba wal keessa makamaniiru. Everywhere, if you go to anywhere in that country jechuudha. Bakkeen nama bakka biraatii dhufe waan biraa dhiisa. Oromoon guyyaa uummanni Harargee dachiin itti dhiphatti, dachiin eessa qubsiisne.
Eessa qubate uummanni Oromoo? Ilitti qubate, Jimmatti qubate, Shawaa Dhiyaatti qubate, Wallaggaa Arfan hadha zoonii Arfan jedhamu kana hunda keessa qubate, Baaletti qubate. Kuni maal waan ta'eef Oromummaadhaaf. Zamana dargii hoo Tigree qubachiisaa turan Wallagga keessatti. Tigree Amaara qubachiisaa turan Baale keessatti. Har'a garuu qabeenya ummata sanaatu haa eegnu. Mootummaan kanaan gosaaf gosa sabaaf saba wal dhoofsee faayidaa aangoo dheereffachuu karaa aangawoota siyaasaa warra Oromoota siyaasaa harkaan qaban kana boru ganama isintu kana godhee isintu kana lallabe jedhanii warroota siyaasaa kan kee hoogganaa jiran qeerroo kan kee karaa hidhatti ittiin guuran isa kana cufii adaraa sittaa ta'u ergaan koo har'aa isii tanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naaf jiraadhaa ilmaan Oromoo akkuma jirutti please ergaa kana ilmaan Oromoo kan bakka hunda jiraniif gahanii keessattuu warra nama arrabsan keessattuu warra gosaan nama duulan keessattuu ati warra akkasiiti warra jedhan itti hima. Guyyaa biraa akka hin seenoofne jedhan yoo dhiiga Oromoof keessaa kan qabaattu taate jechuudha. Yoo dhiigni Oromoo Oromummaas keessa jiraate yoo gabrummaan Oromoon keessa jiruun keessaa haa ba'u kan barbaaddu taate yoo ilmi Oromoo tokko namichi Arsii taatee nama arrabsitu yoo ilmi Arsii tokko eessumattuu miidhaan akka sarraa hin geenne kan barbaadu taate ilma Jimmaa taate yoo ilma Oromoo ilma Jimmaa tokko biltsiginnaan kana fayyadamtee naannoo biraatitti ilma Jimmaa irra akka rakkoon hin geenne kan barbaadu yoo taate ergaa kana nama hundaan gaha. Ergaa kana Oromoota hundaan gaha. Kana yoo goone kaayyoo biltsiginnaan baafattee imaammata biltsiginnaan baafattee saba ittiin diiguudhaaf deemtu ni gufachiisna. Sana ta'uu baannaan ergamtoota isaanii taana. Warri as keessan hordofaa jirtan waan isinirraa eegamu akka gootan nan beeka. Garuu ammootu namoonni muraasni mana kana keessa jiran yoo isin arrabsan yoo waan fedhan jedhan wanti isin godhuu dandeettan balaa gochuudha. Ergaan koo har'aa kanumaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa jiraadhaa, nagaan na bulaa. Guyyaa boruu sagantaa kaleessa qabannee turre tokkoon isaan walitti deebinaa. Nagaatti.